Guyyaa kaleessaa muddee 21 kitaabonni lama kan Injiinar Amaanu'eel Mallasan barreeffaman giddugala aadaa Oromootti haala ho'aa ta'een eebbifamaniiru. Mata dureen kitaabota kanaa seenaa mana kiristaanaa fi madda jireenyaa fi firiisaa kan jedhu yoo ta'u, kitaabonni kunniin seenaa mana amantaa kiristaanaa keessattuu mana amantaa Ortodoksii irratti kan fuulleffatanidha. Eebba kitaabotaa kanarrattis abbootiin amantaa mana amantaa Ortodoksii, faarfattoonni, diyaaqonoonni akkasumas hirmaattonni biyya garaagaraa irraa dhufan argamaniiru. Waltajjii kanarratti faarfannaawwan garaagaraa faarfattootaan kan dhiyaate yoo ta'u, Tiksee gaariin qaba, abbaan gaariin qaba, waa'ee isaan odeessa, jireenyi koo isa. Tiksee gaariin qaba. Abbaan gaariin qaba, waa'ee isaan odeessa, jireenyi koo isa. Gooftaa koo siin malee. Siituun dabarsee. Abbootii amantaanis barumsi garaagaraa kennamee jira. Ulaagaaleen bu'uura amantii maalidha jennee ilaallu dogmaa kan jedhamu gonkumaa kan hin diigamne abbootiin keenya dursa takka hordanii kan aban kattaa irratti kan bu'uuran dhaloota dabarsee har'a hanga xumura addunyaa kanaattis kan hin jijjiiramne amantii bu'uuraa jechuudha. Barreessaa kitaabota kanaa kan ta'e Injiinar Amaanu'eel Mallasa kitaabota kana hojjetee xumuruuf waggaa 7 akka itti fudhate dubbachuun namoota qorannoo waa'ee amantichaa irratti hojjechuu barbaadaniif kan karaa saaqu akka ta'es dubbateera. Bilee kanneen jechuudha barreessi xumuruudhaaf waggaa 7 itti fudhate barataa waggaa 4ffaa ta'eetiin yuunivarsiitii yeroo baradhu kanan jalqabe kitaabileen lamaan kun aanaa fi obboleewwan jechuun hin danda'ama. Sababni isaa kitaabni kun kitaaba seenaadha, kitaaba amantaadha, kitaaba falaasamaadha, kitaaba saayinsii kan ta'e qorannoo fi qo'annoo irratti kan hundaa'ee barreeffame keessattuu akka sadarkaa addunyaatti kitaabilee barreeffamuu danda'an bifa akkasiitiin kitaaba barreeffamuu danda'edha. Bu'aan isaa immoo baay'ee guddaa kan ta'e keessattuu uummata Oromoo karaa amantiitiin karaalee garaagaraatiin gargaaruu kan danda'u. Walitti dhufeenya sabaaf sablamoota jidduu jiru kan cimsuu danda'u akkasumas immoo namoota jechuudha qorannoo raawwachuu barbaadan keessattuu afaan kanarratti hojjechuu barbaadan karaa saaquu kan danda'u dhumarrattis immoo guddina afaanii fi ogbarruu Oromootiif iddoo guddaa kitaaba qabudha jechuudha. Kitaaba kana barreessuuf kan isa kakaase immoo kitaabileen hafuuraa afaan Oromoon barreeffaman jiraachuu dhabuu isaanii akka ta'es Injiinar Amaanu'eel dubbateera. Akka ka'umsaatti kan na kakaase keessattuu karaa amantaatiin kitaabileen hafuuraa dhabamuu isaatiin kitaabileen barreeffamee argamuu dhabuu isaatiin yeroo sanatti kitaabni baay'inaan akkatti amma yeroo ammaa kana xiqqoo haga ammaa kanaayyuu hin babal'anne tureyyuu yeroo san hanqina guddaatu ture mana kiristaanaa keenya keessattuyyuu sababa sanirraa kan ka'e rakkachuurraan waan irraa barannu dhabuurraa kan ka'e kitaabilee kana kanan jalqabeedha. Haala saniin barreessuu danda'a jechuudha. Waa'ee qabiyyee kitaabota kanaas barreessaan kitaabichaa akkanatti ibsa. Kitaaba seenaa mana kiristaanaa kan fudhannu yoo ta'e seenaan kun jechuudha hanga jaarraa 6ffaa kan barreeffame akka sadarkaa addunyaatti seenaa saba Oromoo kan of keessatti qabate. Seenaan dhugaa dubbachuudha.
kanumarraa kan ka'e jechuudha. Afaan kanaan dhugaa jiru kan jal'atee jiru jechuudha sirreessuudhaan kitaaba barreeffamedha seenaa mana kiristaanaa. Kunis jechuudha boqonnaa 10 kan of keessatti qabu yoo kan ta'u ta'e kunis jechuudha keessattuyyuu manni kiristaanaa akkamittiin bara kakuu duraa keessa akka isheen turte manni kiristaanaa akkamitti isheen akka hundoofte akkasumas immoo gooftaan keenya fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosiin akkamittiin mana kiristaanaa akka inni hundeesse duuka bu'oota 12 akkamittiin akka filate kanumarraa wal qabatee immoo gargaartota duuka bu'ootaa kan ta'e waa'ee abboota kanneen akka Qalamxiyoos isa Roomaa kan isa Agnaatiyoos isa Anxookiyaa kanneen akka Heermaas kan jedhamu fa'aa barreessitoota kiristaana isa jalqabaa yookaan immoo First Christian Writers kan jedhaman kan dubbatu akkasumas immoo shakkitoota jaarraa lammaffaa fi sadaffaa keessa ka'a waa'ee shakkitootaa kan dubbatu keessattuyyuu manneen barnoota lamaan mana barumsaa Iskindiriyaa fi mana barumsa Anxookiyaa kan jedhaman keessatti beektonni baay'een akkamittiin achi keessatti akka baratan akkamitti achi keessa akka ba'an beektonni kun jechuudha beektota amantaa ishee sirrii kan qaban akkasumas immoo beektonni immoo faallaa isaaniitiin kan ta'an immoo shakkitoonni bahuu isaanii kitaaba dubbatudha. Akkasumas immoo manneen kiristaanaa keessatti yaa'iiwwan gurguddaa warra raawwataman jechuudha. Kanneen akka yaa'ii Niiqiyaa, yaa'ii Qusxinxiniyaa, yaa'ii Efesiyoon akkasumas immoo yaa'ii Qeelqidoon kan jedhaman kitaaba dubbatudha. Keessattuu immoo jechuudha waa'ee babal'achuu kiristaanummaa biyya Misraa yookaan Gibxi keessatti babal'achuu kiristaanummaa Itoophiyaa keessatti akkamittiin akka ture akkasumas immoo abboota gurguddoo kan jedhaman amantaa isaaniitiin qulqulluu kan ta'an barumsa isaanii sirrii kan ta'e abboota warra ba'aa kan jedhaman yookaan immoo Eastern Fathers warra jedhaman jechuudha. Kanneen akka waa'ee qulqullicha Atnaatiyoos, waa'ee kanneen akka qulqulluu Baasiliyoos isa guddaa, kanneen akka Gorgoriyoos isa Anzinaanzuu, kanneen akka Gorgoriyoos isa Naasuus, kanneen akka Yohaannis Afaan Warqee, kanneen akka immoo Qeerloos isa Iskindiriyaa, kanneen akka Efreem isa Sooriyaa kitaaba baay'ee dubbatudha. Kitaabni kun heeyyan Waaqayyoo kan ta'u yoo ta'u ta'e jaarraa ja'affaarraa jalqabee immoo kitaabni biraa kan qophaa'u ta'a. Seenaan mana kiristaanaa waa'ee kana kan dubbatudha jechuudha. Kitaabni inni lammaffaa immoo madda jireenyaa fi firii isaa kan jedhaman kun waa'ee barnoota amantaa kan dubbatan. Theological doctrine kan jedhaman keessattuyyuu manneen kiristaanaa kan ta'an kanneen akka mana kiristaanaa Kaatolikii Roomaa, kanneen akka Giriik Ortodoksii, kanneen akka Anglikaan Charch kan jedhaman, kanneen akka Protestaantizimii fi Ortodoks Tawaahidoo wal madaalsisaa kan barreeffame barumsa hayyotaa akka sadarkaa addunyaatti kitaaba barnoota amantaa kan ta'edha. Faayidaan kitaaba kanaa seenaa himuu fi barsiisuun alattis saboonni biroo afaan isaaniitiin akka barreessaniif kan karaa saaqu akka ta'es dubbateera. Namoonni kitaaba kana dubbisuu barbaadanis karaalee garagaraan argachuu akka danda'an ibseera. Kitaaba kana iddoo garagaraatti argachuu danda'ani. Gama tokkoon karaa kiyyaan argachuu danda'ani. Karaa biraatiin immoo waaldaaleen garagaraan ni jiru. Waaldaaleen mana kiristaanaa kan ta'an kanneen akka waaldaa duukaa bu'ootaa kan jedhamu. Akkasumas immoo waaldaaleen biroos ni jiru afaan kanaan kan hundeeffamanii jiranii karaalee sana kitaabolee kana argachuu ni dandeenya. Akkasumas immoo karaalee adda addaatiin miidiyaa irratti jechuudha kan beeksisamu ta'a. Dhumarrattis barreessaan kitaaba seenaa mana kiristaanaa fi madda jireenyaa fi firrisaa kan ta'e Injiinar Amaanu'el jabaannee hojjechuun saba keenyaaf dhaabachuu qabna jechuun gama wiirtuu miidiyaatiin dhaamsa isaa dabarseera. Dhaloonni keenya keessattuyyuu sabni Oromoo jechuudha. Yeroo itti jechuudha afaan kanaan barreessuu danda'uu qabnudha jechuudha. Afaan kanaan barreessine waa'ee seenaa addunyaa, waa'ee amantaa, waa'ee falaasama addunyaatti beeksisuu yeroo dandeenyudha. Kanaafiyyuu akka saba tokkootti jechuudha hundi keenya dirqama lammummaa waan qabnuuf kitaabolee barreessuudhaan akkasumas immoo barsiisuudhaan wantoota kanaan hojjechuudhaan gahee keenya bahuu qabna. Jabaannee hojjechuu qabna.
saba keenyaaf dhaabbachuu qabna. Hirmaattonni saganticha irratti argamanis kitaabonni akkanaa gama mana amantiinis gama saba Oromootiinis faayidaa guddaa kan qaban akka ta'e ibsaniiru. Bifa qorannootiinis faayidaa guddaa waan irraa argataniif haa dubbisan jechuun dhaamsa isaanii gama wiirtuu miidiyaatiin dabarsaniiru. Kitaaba amantaati. Kitaaba amantaa Ortodoksii Tawaahidooti kan afaan Oromootiin barreeffame. Kitaabni kun akkuma silas jedhee kitaaba akka riisarchiitti illee ta'u kitaaba mana kiristaanaa keessatti dhaloonni irraa baratudha. Inni kan biraa uummata Oromootiif kitaabni kun kitaaba addaati. Kitaaba seenaa mana kiristaanaa waan ta'eef uummanni Oromoo afaan isaatiin, qoqa isaatiin, eenyummaa isaatiin, hayyoota isaa egaa biyya kana keessa seenaa hatuun jira. Seenaan sun akka hin hatamneef akka namni of ta'uuf kan kaawwamedha. Kitaabilee 200 olidha riifaransiin inni fayyadame. Isaa duukaa bu'uudhaan saba Oromoo keessatti tajaajiltoonni Ortodoksii, daaqonoonni, barsiistonni, namoonni biraa kitaaba kana yoo fudhatan yoo bataskaanota Oromiyaa keessa jiran baadiyyaa jiraniif raabsan beekumsa guddaa irraa argatu. Seenaa ofiis akka hin hatamne in eegu jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Kotu Mariami mucakiha maduchi yahada gufta Kotu Mariami mucakiha maduchi yahada gufta Kotu Mariami